Nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa TV Afaan Oromoo dilbata waaree booda sa'a 8 booda kan isin biraan geenyu sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhudha. Akkasumas immoo dabalataan irra deebiidhaan guyyaa gaafa kibxata galgala sa'a 3 booda kan isiniif biraan geenyu sagantaa fayyaa dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti xiyyeeffate fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa odeeffannoowwan dhibeettiin sammuutiin wal qabatanii fi fayyaa waliigalaa akkasumas immoo odeeffannoowwan haarawaa dhimmoota fayyaatiin wal qabatan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa torban keessan akkam ture haala kamiin dabarsitan baga fayyaa taatanii guyyaa irraa geessan isin jechuun barbaada. Har'as immoo bifa addaatiin mariidhaa fi keessummoota biratti qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummoonni keenya guyyaa irraa nu gidduutti argamanii egaa ogeessota yaala fayyaa sammuu yookiin immoo xiinsammuuti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya keessummoota keenya wajjin wal baree walitti deebina mee sirraa jalqabna. Okay. Ani maqaan koo Roobsan Karaa jedhama. Ogeessa yaala sammuuti hospitaala Specialized Orologiitti. Okay. Tole maqaan koo Firoomsa Urgeessaa jedhama. Ogeessa yaala sammuuti gargaarsa dhaabbilee gargaarsa namoomaa irra akka ogeessa fayyaa sammuu xiinsammuu fi gargaarsa hawaasummaa ta'ee hojjedha. Baay'ee galatoomaa istiidiyoo keenyatti argamtanii hawaasa keenya barsiisuudhaaf keessattuu dhimmoota ajandaa yeroo baay'ee dagataman keessaati. Dhimmi fayyaa sammuu dagatameera. Hawaasni keenya akkuma salphaatti ilaala waan ta'eef. Fayyaa sammuu yommuu jedhamus immoo hawaasa keenya biratti wanti dhufu carqii gatanii yookiin immoo erbee gatanii deemuu qofatti jedhanii kan yaadan jiru. Egaa ajandaan keenya inni guyyaa irraas fayyaan sammuu baay'eedha. Gosoota hedduu akka qabu kanaan dura sagantaa keenya yeroo darbee keessatti kaafneerra. Mee guyyaa irraa kan waliin ilaallu dhimma dhukkubii dhugaa addunyaa keessaa of baasu yookiin immoo saayikoosis kan jennu jecha kana fayyadamuun illee sirrii miti garuu namni baay'een kan jedhee fayyadamu maraatummaa jedhamee kan fayyadaman jiru baay'een hawaasa keessatti maraatummaa yookiin uffata buusuu jedhanii kan yaadan jiru. Dhukkubni dhugaa addunyaa keessaa of baasuu yeroo jennu kuni maal jechuudha? Addunyaa dhugaa addunyaa keessaa of baasanii jiraachuu kan jennu mee maal jechuudha? Gosoonni dhukkuba kanaa eenyu faadha? Tole galatoomii dhukkubni addunyaa dhugaa addunyaa keessaa nama baasu yookiin saayikoosis dhukkubni jennuun kuni dhukkuboota sammuu keessaa gosa tokko. Isa qofa miti dhukkubni sammuu hedduu jira isaan keessaa gosa tokko. Akkuma maqaan isaa ibsu dhukkubni saayikoosis kuni dhugaa addunyaa keessaa si baasa. Amma namni waan irratti walii galu qabaa, waan yaadu qabaa, bartee ittiin jiraatu qabaa. Gaafa dhukkuba kana dhukkubfatamu immoo kana keessaa baasa. Dhugaa addunyaa kana keessaa baasaa jechuudha. Innis gosoota hedduu of jalaa qaba. Gosa tokko qofa miti. Garuu amalli isaanii walitti dhiyaatu garuu ammoo gosa hedduu qaba. Brief psychosis ka jedhuun jira battalumatti kan nama mul'atuu fi namoota hedduu irra kan mul'atu yaalli isaa salphaa akka ta'e ni jira. Achirra darbee delusion jira, schizoaffective kan jedhamu jira. Dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasu kan garuu sababa araadaatiif dhufu ni jira. Yookiin ammoo dhukkuboota meedikaalii kan biraa kan dhukkubsatan irraa ka'uudhaan dhukkubni nama dhufu ni jira. Kanaaf dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasuudha gosoota hedduuf jalaa qabaa jechuudha. Dabalataanis dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasu kana tarii waliigalaan fudhatamummaa dhabuu danda'a. Akkasittidha kan nuti eegnu gara afaan keenya afaan saansawaa gochuudhaaf wanna baranne kana gama madaaluu danda'utti hiikuu qabna jechuudha. Kanaaf dhukkuba saayikoosis kan jennu kuni dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasu yookaan immoo dhukkuba jeequmsa sammuullee jechuu dandeenya. Dhukkuba jeequmsa sammuu yookaan dhugaa addunyaa keessaa nama baasu. Dhugaa addunyaa keessaa nama baasu akkuma Firoomsaan kaase maal jechuudha? Wantoota dhugaa namoonni addunyaa kanarratti itti walii galan jira. Firoomsaan dhugaadha jedhee namni kamuu namni naannoo jiraatee kan fudhatu ani irratti walii galu dhugaan hin jira. Dhugaan addunyaa. Kanaaf dhukkubni kun dhukkuboota walii galatti dhugaadha jedhamee fudhatame kana keessaa nama baasa. Kanaaf dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasa jenneen. Lammaffaa immoo saayikoosis hoggaa jennu dhukkuba tokko qofa miti. Saayikoosis gaafa jennu akkuma fakkeenyaa dhibee qaamaa yoo fudhanne dhukkuba dhiibbaa dhiigaa yoo jenne inni kun dhukkuba tokkodha. Garuu saayikoosis kan jennu dhukkuba keessoo yookaan GI kan jennu fakkeenyaa isaan bakka bu'uu danda'a yookaan dhukkuba gogaa jechuu dandeenya. Dhukkubni gogaa baay'eedha. Akkasuma inni kunis immoo saayikoosis jechuun dhukkuba
gosa hedduu qabudha jechuudha. Gama fayyaatiin haga ammaatti gara gosoota dhukkuba sagalii kan of keessaa qabudha. Achi keessaa dhihoo kana kan itti dabalame rakkina nameenyummaa kan jedhamu. Personality disorder ta'ee garee kanatti kan dhufe jira. Innis maal jedhaman namummaa gaadduu. Namummaa gaadduu kan jedhamu kun gama kanatti dhufaa jira jechuudha. Maaliif namoonni nameenyummaa kana qaban yeroo baay'ee bifa dhugaarraa fagaate tokko yaadu. Isa akkaataa namoonni kan yaadanii biraatti yaadu. Inni kun gara dhugaa keessaa bahutti nameenyummaa nama fidu namoonni qaban rakkina kana jalatti ramadamuu danda'a jechuudha dabalataan. Baay'ee galatooma. Mee egaa maal akka ta'e saayikoosis kan jennu yookiin immoo dhukkubni fayyaa sammuu dhugaa addunyaa keessaa baasu maal akka ta'ee fi gosa isaa nu ibsaniittu. Namni tokko saayikoosis kan jennu kanaan yookiin immoo dhugaa addunyaa keessaa baasu kanaan yoo qabame mallattoo irratti mul'atu mallattoowwan akkamiiti? Tole, mallattooleen kun hedduudha wal jijjiiraa haasofna. Jalqaba irratti namni dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa nama baasu kana keessaa mallattoon isaa ijoon delusion isa jedhamudha. Delusion inni jennu kun ammoo soba cichanii amanuu. Soba garuu dhugaadha jedhanii amanuu. Amanuu beekaati sobuuf jedhanii miti isaan. Keessa isaaniitti fudhatameera. Cichaniiran soba sanirratti nama biraatiif soba isaaniif garuu dhugaadha. Amma delusion inni jennu kun gosoota hedduu qaba. Fakkeenyaaf persecutary delusion kan jennuu fi delusioniin shakkii yeroo hedduu namoota hedduu irratti kan baay'atudha jechuudha. Namoonni kunniin namni shakkuun waan jirudha. Waan si shakkisiisu yoo taate ni shakkita. Shakkiin kun garuu ragaan qabu qabataman qabu. Amma namni tokko mana koo irra naanna'ee mana na hordofaa na ajjeesuuf na hordofaa waa'ee koo hordofaa waa'ee koo haasa'aa jedha. Namni inni jedhu sun garuu waa'ee isaa quban qabu. Shakkiin kun sababan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf waan nyaatu shakkuu danda'a. Nyaata haati kennituuf qoricha itti gootee na ajjeesuuf deemte jedhee shakka. Hanga beennutti haati ilma ofiitiif ni yaaddi waan akkasii ni yaaddu. Ragaa qabatamaa tokko malee qorichi na godhamee du'uuf deemaa jedhanii kan yaadu ni jiru. Inni kan biraa immoo delusion of jealousy kan jedhamu. Hinaaffaa dangaa darbu jechuudha. Amma namni hinaafuu danda'a. Hinaaffaan kun garuu sababa hin qabu. Amma abbaan warraaf haati warraa tokko garuu dhugatti walii amanamanii osoo jiraatan osoo jiran sababa tokko osoo hin qabaanne abbaan warraa koo yookiin haati manaa kun jala hataarti jedhee yaadu jechuudha. Jala hataarti jechuun chiita irratti gochaa jirti. Akkasitti ni yaadu. Amma namni seenee asiin bahee kunoo isinitti hin argamu faanni mul'ataa jira jechuudha. Nama biraatiif hin mul'atu. Asin yeroo bahu argee jira jechuudha. Waan qabatama hin qabne jechuudha. Delusion of grandiosity kan jennu jira. Of tuulummaa. Of tuulummaa. Haga hin qabne ol guddisu. Andeen gaddaa Donald Trump fa'aa wajjin marii geggeessaa ture isin. Marii geggeessaa ture. Waan achi gochuun. Naa bilbilee jechuudha danda'u. Naa bilbilee namoota beekamuun bakka addunyaa kana natu qabee deemaara ergaan na kennameera yoo nan dhageenye ni baddu jechuu danda'a jechuudha. Haga humni ofii hin geenye nama geessisaa jechuudha. Wal nama kakaasu jiraachuu danda'a. Sanii fi kan kana fakkaatan delusioniin yookiin kun mallattoo dhugaa addunyaa baasuu keessaa tokko waa'ee hallucinationii ni haasa'uu danda'a. Mallattooleen ijoo gara shaniitu jiru. Shanan san keessa firoomsaan kaaseera delusion yookaan soba itti cichanii amanuu. Ragaa tokko malee sababa tokko malee itti cichanii amanuu inni jedhamu delusion isa jedhu mallattoo saayikoosisii namoota qaban keessaa isa tokkodha mallattoo tokkodha jechuudha. Inni lammaffaan immoo dandeettii miiraa keessaa bahu dandeettii miirri keenya arguu danda'u dhaga'uu danda'u akkasumas immoo fuunfachuu danda'u keessaa bahudha. Inni kun hallucination jedhama. Yookaan wantoonni otoo hin jiraatiin wantoonni argaman sun otoo hin jiraatiin arguu ta'uu danda'a. Wantoonni mul'atan sun otoo hin jiraatiin sagalee dhaga'uu danda'a. Kanaaf otoo waa'ee koo odeessituun dhaga'e jechuu danda'a. Waa'ee koo otoo ati mari'attuun dhaga'e jechuu danda'a. Otoo sababni tokko hin jiraatiin jechuudha. As taa'ee fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa otoo jiru bakka biraati magaalaa Adaamaati. Sagalee na waamuun dhaga'e sagalee akkas naan jedhuun dhaga'e jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun dandeettii miirri keenya
gochuu danda'u keessaa bahudha. Kanaaf dhugaa keessaa bahu kan jedhameef. Inni sadaffaan akkaataan haasawaa jijjiiramuudha. Wanna waliin qabanne haasa'u, afaan hin baratamne haasa'u, afaan ofii ittiin uumanii afaan haaraa haasa'u. Afaan haaraa hoggaa jennu amantii tokko wajjin waliin qabanne, aadaa tokko wajjin waliin qabanne, afaan addunyaa kanarratti haasan jiru. Afaan ofii isaanii kireet godhatanii haasa'u jechuudha. Afaan suni niwuloojizim jedhama afaan tarmii fayyaatiin. Inni kuni yookaan immoo gaaffii gaafatamaniif deebii wal fakkaataa deebisuu dhiisuu danda'u. Fakkeenyaaf maqaan keenya jedhee bakka wayii deebisuu danda'a. Maqaan keenya jedhamee bishaan jechuu danda'a. Eessarraa dhufte bishaan. Maal nyaatte bishaan. Mallattoo akkas akkasii deebisuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo ajajamuu dhabuu. Ajajamuu dhabuu jechuun wanna godhi yoo jedhameen godhuu dhiisuu. Wantoonni kun mallattoo isaa keessaa isa tokkodha. Hallusineeshinii bira osoo hin darbine yaada hawaasa keessa bal'inaan mul'atu tokko jira. Amma dhukkubsattoonni mana yaalaa yeroo ta'innu yeroo baay'ee amala wal fakkaataa qabatanii kan dhufan hedduun gurratti ni dhaga'u, sagalee dhageenye, nu haasofsiisaa, nu dubbataa. Dhaga'uu namni kan biraan dhaga'u. Sagaleen kun ajajuu danda'a. Waan sana kana godhii ebaluu akkanas gochuuf deemaa jechuu ni danda'a. Hanga ajjeese jedhee sagaleen ajaju itti dhufuu danda'a jechuudha. Command hallucination kan jennu ajajni itti kennama. Amma hawaasa keessatti yeroo baay'ee halkan dhufee seexanni na haasofsiisaa ture, seexanni na waamee, na dubbatee yeroon jedhamu ni jira. Kun ammoo mallattoo dhukkuba sammuu saayikoosis jedhamu keessaaf isa ifa jechuudha. Waan hin jirre miireeffachuu. Gurri amma dhaga'uudhaaf qaamni wayii dubbachuu qaba miti. Garuu gaaf saayikoosisii dhukkubsate osoo homaa hin jirre dhageetta. Hin dhaga'uusan, saayitti hin dhaga'ama. Arrabni osoo hooma tokko hin dhandhamne dhandhamatta. Fooliinis kan jirretu si dhufa. Amma foolii kana yeroo baay'ee kan mudatu qaamni koo foolii kennaara, an ajaa'u jira. Jedhee yeroo hedduu kan dhiphatan jira jechuudha. Kanuma wal qabatee amma pashentii qabnu tokko ashintiin beeku tokko kalsii qoota ja'a jedhee guyyaatti kalsii 7-8 kan jijjiirratu namarra namni yoo fagoorraa funyaan qabatee bakka waa'ee koodhaaf funyaan kan kootti dhufe jedhee yaada taaksii keessan deemu namoota baay'ee jiruun taa'u qofaatti uffata isaa baafata. Inaanu bakka kalsii haaraa nu uffatee ina ja'a jedha. Yaa dhukkubsataa namoota keessa ka guyyaatti ja'a dhiqatu namoota jira. Guyyaatti qaama isaa jechuun foolii kennaara jedhee yaada. Isaan dhaga'ama nama hin dhagamu. Akkamii beekaan obsartamoo sitti foolii kennutti akkas jedha. Namni osoo seenu tasa mallattoo akkasii yoo mul'ise akkasii foolii kootti dhufe jedhee kan yaadu jira. Kanaaf miireeffannaa sobaa kan jirretu mul'ata jechuudha. Inni itti aanu jijjiirraa amalaa mul'isuudha. Jijjiirraan amalaa gaafa jennu fakkeenyaaf kophaa ofii haasa'uu fa'a. Qofaa isaa deemu. Qofaa haasa'u. Otoo nama wajjin hin ta'in kophuma isaa haasa'u kolfuu. Kophaa haasa'a namni wajjin bira hin jiru hin haasa'a. Inni kun mallattoo isaa keessaa isa tokko. Inni kan biraa immoo rakkoo amalaa argisiisantu jira. Rakkoon amalaa kun keessattuu kophaa ofii haasa'u, kophaa kolfuu, otoo nama wajjin namni tokko bukkeen jiraatiin kolfuu. Sagalee baasanis dubbachuu danda'u yookaan immoo afaan isaanii gungumaa deemus ta'uu danda'a. Inni kun kophaa ofii haasa'u yookaan kophaa kolfuu jedhama. Kan biraa manaa bahanii sokkuu. Manaa bahanii sokkuu bakka iddoo deemanis hin beekanii lafuma bakka cal jedhaniituma deemu. Inni kunis mallattoo saayikoosisii dhugaa addunyaa keessaa nama baasuu rakkina qaban keessaa. Uffata ofirratti ciruu, of nyaachuu. Qullaa ofii deemu inni kun mallattoo isaa keessaa isa tokko jechuudha. Inni kan biraa immoo boqonnaa dhabuu. Boqonnaa dhabuu akkanumaan karoora tokko malee asii fi achi deemuu. Karoora hin qabanii achi ga'u as deebi'u achi ga'u as deebi'u. Restileesinas jennaan. Namoonni rakkina kana qaban boqonnaa hin qaban keessi isaanii boqonnaa hin qabu sababa tokko malee olii gadi sosocho'u jechuudha. Inni kan biraa afaan arraba jedhamuu hin qabne nama arrabsu. Arrabsoo bakka safuu kan ta'e wayii wanna isaan irraa hin eeggamne nama arrabsu. Gaaf sana dhukkuba san takkas isaan godhan jechuudha. Namni sun intinii keessaa bahee
dhugaa jiru keessaa bahee yookaan safuu cabsee osoo hin taane dhukkubni sun akka akkas godhu isaan taasisaa jechuudha. Inni kun disorganized behavior isa jennu keessa jira jechuudha. Inni dhuma kaka'umsa dhabuu yookaan immoo negative symptoms kan jennuun jira. Isaan kuni kaka'umsa akka dhaban isaan taasisa. Hojiidhaaf kaka'umsa hin qabanii, waa dalaguudhaaf dubbiin isaanii gadi bu'aa. Omaa kaka'umsa tokko dhabuu jechuudha. Kanaaf inni kunis mallattoo isa tokko jechuudha. Kasi mallattooleen kun dirqama nama tokko irratti hundi isaa mul'achuu qabu jechuu miti. Mallattoolee kana keessaa hedduun yoo kan mul'atan ta'e namaa namatti gosa mul'achuu danda'u. Asumaanis immoo mallattoolee 5 gurguddoo jiran keessaa mallattoon 2 fi isaa ol yoo mul'ate rakkina kana qaba jechuudha. Mallattoon 2 fi isaa ol ta'uu qaba. So galatoomii saayikoosisii yookiin immoo dhugaa addunyaa keessa baasuun maal akka ta'e kaafneerra mee dhibee kana dhibee saayikoosisii jennu kana yookiin immoo dhugaa addunyaa keessa baasuu kana maaltu namatti fidu yookiin immoo akka nuti saaxilamnuuf kan godhu maali? Tole dhukkuba saayikoosisii wanti namatti fidu tokko qofa kana jennee lafa kaa'uu hin qabnu. Qorannoon adeemsa godhamuun yeroodhaan fooyya'aa deema. Haga ammaatti garuu wantoonni isaaf nama saaxilan yookiin nama fidaman jedhamee yaadamu tokko jeeneetik kan jennu ni jira jechuudha. Sanyii isa jennu ni jira. Maatii tokko keessa namni dhukkuba kana qabu yoo jiraate jedhe carraan firri dhiigaa dhukkuba kana qoodamuu ni jira jechuudha. Kana jechuun parsantii 100 ta'uu dhaabatus. Amma adda wal qoqqoodeetu ni jira. Amma namni tokko lakkuulee yookiin identical ta'uun kan jennu jira. Lakkuulee wal fakkaatoo yoo ta'an yoo namni tokko dhukkuba kanaan qabame lakkuun lammaffaa persentii 50 dhukkuba kanaan qabamuu qaba jechuudha. Keessattuu dhukkuba sammuu hamaa kan jennu dhukkuba sammuu hamaa waa'ee isaa qofa irratti haasa'u. Dhukkuba iskizofireniyaa kana lakkuun tokko ni qaba taanaan kun persentii 50 qabamuu danda'a. Abbaaf haati dhukkuba kanaan qabamaniiran yoo ta'e carraan ilmi saniif saaxilamu persentii 40 ta'uu ni danda'a. Kan biraa immoo obboleewwan lakkuun taane kan jiran yoo ta'e obboleessi tokko yoo qabaate persentii 12 obboleewwan kun qoodamuu tarii ni danda'u. Namni guutummaatti ammoo iskizofireniyaa kan jennu kana ammoo carraan nama hunda mudachuu ammoo persentiin tokko jira jechuudha. Kanaaf dhiibbaa sanyii kun akka tokko kaasuu ni dandeenya. Inni biraa ammoo dhiibbaa naannoo yookiin environmental factor kan jennu ni jira. Namni tokko xiqqeennatti wanti hedduun yoo irra gahe miidhamni yoo irra gahe yoo neglect ta'e yookiin yoo gatame gama adda addaatiin dhiibbaan yoo irra gahe jedhe dhiphinna guddaan yeroo isa mudatee jedhe wantoota kanaaf carraan saaxiluu ni jira. Ni fidaa osoo hin taane ni saaxilaa jechuudha. Sababoonni biroos jiru. Sababoonni biraa immoo keemikaalonni sammuu namaa keessa jiran jiru. Dhaamsa dabarsitoota neurotransmitter kan jedhaman hin jiru. Isaan kun gaafa uumamaan baalansir ta'eeti kan rabbi nu uume jechuudha. Sammuu keenya keessa neurotransmitteronni dhaamsa dabarsitoonni kuni madaalli isaa eeganii jiraatu. Gaafa amma isaanii irraa gadi bu'an yookaan ol ka'anii rakkinoota kanaaf nu saaxilu. Keessattuu saayikoosisii kanaaf kan nama saaxilu dhaamsa dabarsaan doopaamiin jedhamu jira. Doopaaminiin kun gammachuu kan namaa kennudha. Enerjii kan namaa kennudha. Humna kan namaa kennudha. Amma isaati ol gaafa ta'u dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa bahutti nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf keemikaalonni sammuu namaa keessa jiran kun yoo jeeqamanii rakkinoonni kun dhufuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa caasaa sammuu namaa irra dhiibbaa yoo ga'e. Rakkinoonni kun dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf hammi qabiyyee sammuu namaa yoo gadi bu'aa ta'e brain volume kan jennuun yoo gadi bu'aa ta'e yookaan caasaa sammuu namaarra miidhaan garaagaraa yookaan ga'u ta'e rakkinni kun namatti dhufuu danda'a jechuudha. Araadota humnaa ol fayyadamuun araadni keessa seenanii turuun araadni dhukkuba kanaaf nama saaxilu ni jira jechuudha. Araada hundas yoo hin taane araadni dhukkuba kanaaf nama saaxilu ni jira. So galatuma egaa wantoonni dhibee saayikoosisii jennu kanaaf nama saaxiluu danda'an maal akka ta'e nuuf kaaftaniitu. Yeroo baay'ee ilaalchiiwwan hawaasa biratti ilaalchiiwwan dogoggoraa dhibee kanaaf kennamu ni jiraata yookiin immoo loogiin yookiin immoo ilaalchiif loogiin garaagaraa
namoota dhibee kana qabanii yookiin immoo waa'ee dhibee kana ilaalchisee waa'ee saayikoosisii yookiin immoo dhugaa addunyaa keessa baasuu ilaalchisee ilaalchi garaagaraa jiru. Mee ilaalchonni hanga ammaatti kaartariitii gama barumsaanis ta'uu danda'a gama muuxannoo qabdan irraas ta'uu danda'a. Ilaalchiiwwan dogoggoraa kunniin kanneen jiran maal fa'aadha? Okay, ilaalchota dogoggoraa baay'ee jira. Namoonni yeroo baay'ee gosa dhukkuba sammuu keessaa isa kana baay'inaan kan beekan. Maaliif dhukkubni kun baay'ee mul'ata. Maraatummaa qullaa buuseedha. Akkas jedhu. Maaliif dhukkubni kun nama isa miidhamaa san viktimii sana qofa osoo hin taane baay'ees nama biraa irratti dhiibbaa waan geessisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf mallattooleen dura kaasaa turre suni waa'ee ko'aa sooftaa, sagaleen dhagaa wantoonni jedhaman suni shakkiin suni nama biraa irrattis immoo dhiibbaa uumaa jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee namoonni kun otoo dhuguma lubbuu isaanii beekanii konkolaataa jalaa baqatu. Beekaa godhaa jedhaniiti kan isaan yaadan. Garuu namni rakkina kana qabu beekaa godhee osoo hin taane rakkinni sun akkas godha. Rakkinni dhukkuba kanaa immoo guutumaa guutuutti of hin wallaalchisu. Namoonni rakkoo kana qabanii namoota fayyaa qaban caala sirriitti of beeku, bakka jiran ni beeku, nama ni beeku, lubbuu isaanii ni beeku, miidhaa isaanirra gahu hin beeku. Garuu immoo mallattoo isaanitti dhufu sana to'achuu waan hin dandeenyeef mallattoon sun irratti mul'ata jechuudha. Waan miidhamaa ta'aniif jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een seexana wajjin haasaa ilaalchi dogoggoraa jira. Xonqolaati itti godhamee dhahicha seexanaati yookaan immoo cubbuu akkasii waan hojjeteef akkas ta'e. Waaqayyo kanaan adabee. Adabbii isaatu ulfaataa waan ta'eef rakkinni kun isa quunnamee jedhanii yaadu. Garuu rakkinni kun nama kam miidhuu danda'a? Nama kam? Namni kam saaxilamaadha? Nama sadarkaa barumsaa guddaa haa ta'u, qabeenya qabu haa ta'u, nama aangoo qabu haa ta'u, nama aangoo hin qabne haa ta'u, namni kam rakkina kanaaf saaxilamaadha jechuudha. Dadhabina sababa dadhabina nama sana qabu osoo hin taane dhukkubichi nama kamiyyuu miidhuu akka danda'u gochuun barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin ilaalchota dogongoraa dhukkuba kanarra jiran keessa dhukkubni kun hin yaalamu. Takka dhukkubsatee yennaan namni kun abdii hin qabu hojjechuu hin danda'u jedhanii yaaduun ni jira. Dhukkubni kun dhukkuba yaalamuu danda'udha. Kaayyoon yaala isaa waan hedduuf keessa qabata garuu ni yaalamaa jechuudha. Yoo yaalamee jedhu mallattooleen isaa yeroo muraasa keessatti yaalaan yeroo xiqqeeffaman ni jiru jechuudha. Yaala kanaan amala namaa namatti adda addummaa qabaachuu danda'a. Namni tokko tokko yaala duraatiin guutumatti iddoo isaatitti deebi'uu danda'a. Namni tokko tokko ammoo yaala hordofaa adeemsa itti fufuun fooyya'aa deemuu ni danda'a. Ni yaalamaa jechuudha. Dhumarra waa'ee yaalii kaasuu dandeenya. Kan biraa ammoo ilaalchi dogongoraa jiru dhukkuba kana namni qabu fakkeenyaaf ogeessi dhukkubicha kana yaalu dhukkubichi itti darbaa jedhanii yeroo yaadan ni jira. Ogeessi yaala sammuu dhukkuba sammuu ni qabama yeroo jedhamu ni jira. Garuu akkas miti dhukkubni sammuu sababa waliin oolteef sababa waliin haasofteef sitti hin darbu. Garuu special case ni jira asirratti shared psychosis ka jedhamu ni jira. Yookiin dhugaa addunyaa bahu qoodataa ka jennu ni jira. Baay'ee miti garuu keezii muraasa irratti ni mul'ata. Inni kun namni tokko jalqaba dilushiinii yookiin dhugaan cichee amanu ka sobaa sun isa keessa ni bu'uurfama nama ofiirraa dhiibbaa uumuu danda'u irratti ni qoodataa jechuudha. Yeroo baay'ee obboleewwan lamaan irra mudachuu danda'a. Obboleewwan shamaraa irratti. Keezii kanaan wal qabatee yeroo tokko na mudatee ture. Gamittii gara walloo yeroo jedhee jedhu. Abbaan jalqaba dhukkuba kanaaf saaxilame. Dhukkuba kanaaf erga saaxilamee booda maatii isaa ijoolleen jiranii haati manaa jiranii isaan irra dhiibbaa geessisuu eegale. Inni namoonni nu muudhuuf deemu, ollaan keenya nu jaalatanii, nu balleessuu fedhu, nu ajjeesuu fedhu. Kanaaf ollaa wajjin qunnamtii gochuu hin qabnu, warraa fudhachuu hin qabnu, waliin haasa'uu hin qabnu, hariiroo uumuu hin qabnu jedhaa dhoorga ijoollee. Ni dhoorga. Adeemsa keessa isaanis san fudhatanii jechuudha. San fudhatanii hariiroo hawaasummaarraa, hariiroo naannoorraa adda ba'an. Maatii kana keessatti dhukkubni kun ni qoodamee jechuudha. Shared psychosis inni jennu ni fudhatanii maatiin hariiroo hawaasummaa irraa guutuutti adda ba'anii hawaasni naannoo ammoo amala isaaniitu hamaadha, isaan nama jaalatan, isaan nama waliin galanii jedhanii jedhee fudhata hawaasni. Garuu dhumarratti mucaan isaanii ka hangafaa ni du'e sababuma dhukkuba biraatiif yeroo du'e jedhu awwaalcha dhoogan.
akka nawwaalle namni dhufee akka nawwaalle ka jedhu dhorkuu irra ga'e abbaan. Yeroo kana godhee jedhu hawaasni naannoo jaarsotiin baanii kun fayyummaaf miti rakkoodha malee jedhanii qaama seerattaas qabanii ilma achitti awwaalanii akkasuma maatii guutuu qabanii hospitaala nuuf fidanii san booda qorannoo erga goone booda dhukkuba san akka ta'e hubannee yaala eegalchiifne jechuudha. Kanaaf rakkoon kun osoo mul'atin hawaasa irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu kan ibsudha jechuudha. Yeroo tokko tokko dhukkubni kun qoodamuu ni danda'a yookiin shared psychosis inni jennu nama lamaan qixa qabaachuu ni danda'ama jechuudha dhukkuba kana. Inni dabalataan immoo wanti asirratti dabaluu barbaadu yeroo baay'ee namoonni yakka amma nama ajjeesutti ga'anii beekaa nama ajjeese yookaan maraataa fakkaate jecha uummanni fayyadamu sana fayyadama jedhamee yeroo itti mana hidhaatti keessatti darbatamu jira namni. Kana jechuun guutummaatti fakkaatee kan godhu hin jiru jechuu miti. Garuu sababa rakkina sammuutiif namoonni yeroo itti nama ajjeesan yeroo itti nama nadhaa yookaan na ajjeesuuf jedhee waan yaaduuf dursee nama dha'ee ajjeesuu danda'a. Yookaan waa'ee koo haasaa waa'ee koo waan tolaan odeessu jedhee sababa kana qiimii qabatee otoo namni sun hin godhin nama sanarraan dhokatee balaa geessisuu danda'a jechuudha. Inni kun namoonni mana hidhaa keessatti nama darbatan namoonni akkasitti jiran waan kana otoo xiyyeeffannoo keessa galchanii gaariidha. Akka laallamuuf otoo haala mijeessanii. Okay. Baay'ee gaariidha galatuma. Egaa loogiin fi ilaalchi garaagaraa jira jenneerra. Ilaalcha kana hambisuudhaaf loogiiwwan kanneen hawaasa keessatti namoota dhibee kanaan qabaman irraatiin yookiin immoo hubannoo hawaasni dogoggoraa kana qabu hambisuudhaaf immoo maaltu nurraa egaa maal gochuu qabna jettanii yaaddu? Inni guddaan namni otoo hin barateen otoo hin beekin otoo waan kana hubannoo uumiin itti murteessuun hin barbaachisu. Waan hin beekneef akkasitti yaada. Waan hubannoon isaa akka hin jirreef akkasitti kan yaadu jechuudha. Kanaaf inni guddaan hubannoo uumuudha. Lammaffaa ogummaa kana keessa namni jiru iyyuu muraasa. Biyya kana keessatti reefudha. Biyyoota guddatan Ameerikaa keessatti sirriitti hubannoon uumameera namni hin beeka. Rakkina sammuu akka ta'e hin beekaa. Namaafis hin beekaa isas gaafa quunname hin beekaa jechuudha. Kanaaf inni guddaan uummata barsiisudha. Karaa miidiyaa gama akkasiitiinis gama barruu garaagaraatiinis hubannoo uumuudha inni guddaan. Kana. Gama biraatiin ammoo qaamni kamuu mootummaanis xiyyeeffannoo barbaachisa jechuun akkuma fayyaa kamiifuu xiyyeeffannoon kennamu fayyaan sammuu fayyaa kamuu hundaa wajjinu hariiroo ni qaba. Gaafa sammuun fayyaa ta'an fayyaan biraas eeggamaa deema waan ta'eef xiyyeeffannoon gama kanaan jiru ol ka'uu qaba. Gama biraatiin ammoo hawaasni yeroo baay'ee erga namni dhukkubsatee abdii kutee booda gara mana yaalaa ka geessu. Garuu ammoo jalqabbiidhaan osoo dhukkubichi hin hammaatin osoo hidda gadi fageeffatin yoo dhufamee jedhe fooyya'insa addaa fayyumsa addaa mul'isa. Gaaf san arge ammoo namni waliif dabarsaa deema. Kanaaf hubannoo karaa saniin uumuun barbaachisaadha. Gama biraa fakkeenyaaf namoonni yakka hojjetan ni jiru yeroo baay'ee yakkaaf furmaata kan laatan gara mana sirreessaa fidanii ni sirreessu. Garuu yeroo tokko tokko mana sirreessaa geessuudhaan cinatti namoonni sababa dhukkubaatiif yakka hojjetan ni jiru. Nama dhukkuba qabu yakkaaf sirreessa jettee waggaa 10 yoo hiitee baastes dhukkubicha qabataanaan hin sirraa'u. Kanaaf mana yaalas cinaadhaan gochuun akka barbaachisu hubannoo gochuun ni barbaachisa. Baay'ee galatuma yaada baay'ee bareedaa fi yaada bal'aa kaaftanii mee egaa yeroo baay'ee maraateera qullaa buusee maraateera hin fayyu yaala hin qabu jedhanii kan yaadan namoonni baay'een akkasitti yaadu. Dhibeen dhugaa addunyaa keessaa of baasuu yookiin saayikoosii jennu kun yaala ni qaba eessatti immoo yaalama? Okay. Akkuma dhukkuba kaanee dhukkubni kun yaala hin qabu. Sammuun namaa qaama namaa keessaa isa tokkodha. Akkuma onneen namaa, sombi namaa, gogaan namaa, lafeen namaa miidhamuu danda'u, dhukkubsachuu danda'u, sammuun namaas miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkuma dhukkuboonni kaanii waggaa dhukkubsatan yaala qabu kunis yaala qaba jechuudha. Yeroo ammaa qorichoonni garaagaraa yaaliin garaagaraa bifa saayinsawaa ta'een aappideet ta'ee fooyya'ee yaalli kennamu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf yaala ni qaba. Yaalli isaa wanta adda isa taasisu kallattii garaagaraatiin yaalli isaa. Kallattii sadiin laaluu dandeenya. Inni tokko karaa baayoloojikaalaa karaa qaamaa akka isa dura kaasaa turre
sababa dhaamsa dabarsitoonni jeeqamanii kan dhufu yoo ta'e qorichaan hin sirrataa jechuudha. Baayoloojikaalaa karaa baayoloojikaalaa yaaluu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa karaa xiinsammuu. Fakkeenyaaf namni yaada kana qabu akkaataa yaada isaa, akkaataa miira isaa, akkaataa itti to'achuu danda'u, akkaataa ittiin koppii godhuu danda'u irratti gorsi adda addaa kennamuufii danda'a jechuudha. Inni sadaffaan gargaarsa hawaasummaati. Gargaarsa hawaasummaa sirriitti barbaachisa. Namni tokko sababa waa dhabeef fakkeenyaaf qabeenyi isaa jalaa barbadaa'u haa ta'u, maatii isaa dhabu haa ta'u, waraanaan miidhamu haa ta'u, wantoota garaagaraatiin gaafa miidhamu rakkinni sun hin furamne taanaan yaalamees garuma sanatti deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gargaarsa hawaasummaa sirriitti barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yaala ni qaba, yaalli isaa kallattii adda addaatiin godhamuu danda'a jechuudha. Tole, yaala dhukkuba saayikoosisii kana kan biraa irraa kan adda godhu namni tokko dhukkuba qaamaa yoo dhukkubsate mana yaalaa dhaqee akkaataa ogeessi isaan jedheen qorichicha fudhatee galee qoricha qofa hordofuu ni danda'a. Kun garuu qoricha qofa miti. Yaalli qorichaa baayoosaayikoosooshal formuleeshin kan jedhamu jira. Yaalli qorichaa ni kennama haalataa dhukkubichaa irratti hundaa'ee isaan cinaatti ammoo hawaasummaan barbaachisaadha. Tumsi maatii gargaarsi hawaasummaa iddoo kanatti hedduu barbaachisaadha. Namoonni kun ufiif yeroo hedduu ufiif murteeffachuu hin danda'an insaayitiin qabanii jechuun ni dhukkube jedhanii hin amanan akka dhukkuban hin amananii hin beekan fayyaa waan jiran se'amu. Kanaaf gargaarsaaf yookiin yaalaaf harka maatii irra kufuu jechuudha. Maatiin namni amalli isaa adda ta'ee fi dhukkuba kanaaf saaxilameera jedhamee yoo yaadame gara mana yaalaa geessuu qaba. Erga geessee ammoo qoricha ogeessi kennuuf kallattiidhaan fudhachuu. Isaan cinatti ammoo wantoota dhiisuu barbaachisutu jira. Araada garaagaraa ta'uu danda'a waan garaagaraa kanarraa ittisuu barbaachisa. Sanirraa darbee ammoo hawaasummaa gochuun ni barbaachisa. Gama biraatiin dhaabbilee amantiitti ni geeffama yeroo baay'ee namni yoo dhukkube yaalli ammayyaas isaaniin hin mormu jechuun namni yoo dhukkubsatee jedhe achi dhaqee boqonnaa barbaachisu argachuu ni danda'a. Garuu isaan cinattis ammoo yaalli ammayyaa kun dhukkuba saniif gahee guddaa gargaarsa guddaa ni kenna. Erga abdii kutatamee booda garana fiduu osoo hin taane jalqaba garana fidamee isaan cinatti ammoo gargaara hawaasummaa ta'ee gargaarsa amantii ta'ee maal akkuma dhimma isaatti hordofuu ni danda'a jechuudha. Saniin dhoogginuu garuu ammoo yaala ammayyaatiif dursi kennamee akka dhufu kan jajjabeessinu. Asirratti ogeessuma fayyaa ta'ee waa'ee kanaa irratti hubannoo ogeessi ogummaan fayyaa waan baay'eedha miti gosa garaagaraa qaba. Akka fayyuu hin dandeenyetti namoonni yaadan jiru. Fakkeenyaaf ogeessa fayyaa ta'ee ati bakka furmaanni kee gama amantiiti yookaan sheeka bira deemii yookaan tsabalaa kan jedhamu isa bira deemi jedha. Garuu akkas miti. Amma asitti abbootiin amantaa fi ogeessi wal gargaaree toon hojjenne taanaan rakkinni kun hammaataa deema ammas. Jalqaba duraa qoricha isaa fudhachaa yaala ammayyaa gochaati isaan biras immoo gama amanu godhuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee maal dhageenya yoo amante guutummaatti amani wanti jedhamu jira. Qoricha fudhachaati nu bira yoo fayyine wanti misiritti tirruu qabdaadhu. Tsabala galtee yookaan mana amantaa tokko deemtee bakka amantaa tiriitimentii ammayyaa aadaa tokko deemtee yoo amante amantiin hirruun hin jiru wanti jedhamu jira. Amantii miti kun amantiin kan biraati. Amantiin akka amantii isaatti namni kamiyyuu guutummaatti amanee fudhatee gama amantii sanaan deemuu danda'a. Inni kun garuu akka dura jenne qoricha fudhatu taanaan intanii jechuu hin danda'u fayyuu hin danda'u. Asirratti kan kaasuu barbaadu hubannoon dirqama uumamuu qaba. Amma namni sombi dhukkube namni kaleen miidhame mana yaalaa dhufaa miti. Iddoo biraa yookiin yaala aadaa qofa barbaachuuf hin deemu. Akkuma san sammuunis qaama dhukkube fakkeenyaaf niwurootinismiteerii yookiin ergaaleen dhaamsa geessan humnaa ol ka'eera yoo ta'e qorichi yoo kenname isa bakka deebisaa jechuudha. Qabatamaadhaan yaalatu jira. Yaalli isaa immoo kaawwan irraa adda ka godhu yeroo dheeraadhaaf fudhachuu dandeenya. Battalatti fayyuu danda'a. Isaan cinatti ammoo gargaarsa hawaasummaa barbaachisaadha. Guututti
fayyummaa gaariidhaaf ka kennu. Kanaaf nama dhukkube tokko geessuu barbaachisa. Isaan cinatti yaalli kun waan jiru ittiin fakkaatu hospitaala Amaanu'eel qofa akka waan jirutti yeroo hubatamu jira. Amaanu'eel jennaan immoo bakka maraadhee jalli yaadu. Akkasii yaadu. Gara biraayyuu akka jirutti yaade yeroo baay'ee. Garuu amma akkas miti bal'ateera hospitaalota jalqabaa irratti tajaajilli kun kennamuu eegaleera jechuudha. Kanaaf amma buufata fayyaatti illee amma buufata fayyaattu ga'u jira. Namoonni rakkina akkanaa qaban yookiin maatiin namoota rakkina akkanaa qaban osoo irra cimee rakkoo irraan hin geessin gara mana yaalaa isaanii dhiyoo jiru geessuun ni danda'ama. Dhugaadha yaada kaastan irratti egaa yaaliin bifa qorichaan kennamu jira akkasumas immoo bifa gorsaaf yaaliin amalaas jiraachuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee maal sitti fakkaata akkuma jettedha. Spiritually yookiin mana amantaa deemuu mormaan jiru. Namni tokko yoo deeme abdii horata garuu isa qofa irratti waan gochuu hin qabudha. Sigalee wantoonni sirraan jiraachuu danda'u. Yeroo takka qoricha ogummaan waaqarraati namaaf kennama. Nama immoo akka namni si yaaluuf nama siif kaasuu danda'a waan ta'eef kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif tariitii abdii yoo namni tokko stress hormooniin qaama isaa keessa jiru gadi bu'uu danda'a. Dhukkubbiitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Yeroodhaaf garuu wantoota yaala kan biraa yaala dabalataa argachuu akka qabullee yaada kana nuuf kaaftan hawaasni keenyas kana beekuu akka isin qabu gabanumaa isiniif eeruun barbaada. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jira. Dhumarratti mee nama dhukkuba kana qabu fakkeenya egaa dhukkuboota saayikoosii yookiin immoo nameenyummaa addunyaa keessaa baasu kan qaban hedduu jira. Maatiin hawaasni naannoon maal gochuu qaba? Maaltu kunuunsa akkamiitu malaa fi gargaarsa akkamiitu immoo godhamuufii qaba? Okay. Namoonni rakkina kana qaban yeroo baay'ee nan dhukkubne jedhaniiti kan yaadan. Jireenyi isaan keessa jiraatan sun isaaniif jireenya sirriidha. Mallattoo isaan mul'isaa jiran suni akka dhukkubaatti fudhachuu dhiisuu danda'u. Parsantii guddaan garuu kan rakkina isaanis beekan hin jiru muraasa. Kanaaf mallattoo irratti mul'achaa jiru sun rakkina sammuu ta'uu hubachuuf hin barbaachisaadha. Namoota wajjin hojjetan maatii keessatti rakkinni sun rakkina sammuu akka ta'etti yoo kan fudhatan ta'e dhukkubsataa sana akka gargaaranitti jechuudha. Inni lammaffaa maatiin gara mana yaalaatti fudhachuu. Yeroo baay'ee nan dhukkubne jedhanii waan yaadaniif ofii murtee fudhachuun barbaachisaadha yeroo sanatti. Yeroo baay'ee hospitaala poolisiidhaan yookaan qaama nageenyaatiin yookaan ofii isaaniiti yeroo itti humnaan fidanii dhufanii yaalchisanii itti fayyisan ni jiraata jechuudha. Asirratti waa'ee maatii kaasneerra yeroo tokko maatiidhaaf maatii namoonni ijoolleen isaanii firri abbaan haati dhukkuba kana dhukkubsatan yeroo ofii kennanii yaadaan qaamaan waa hundaan cina ta'anii yaala godhan kabajamuu qabu hedduudha. Bifuma isaaniin namoonni kunis maatiin kun namoonni dhukkubsatan kun fayyanii booda gara hojii isaaniitti gara dalagaa isaaniitti gara jireenya hawaasummaa isaanii deebi'uu waan danda'aniif abdii osoo hin kutatin gargaaruu qabudha jechuudha. Maatiidhaan cinattis ammoo hawaasnis namni dhukkubsatee hin fayyu jedhanii dhiisoo osoo hin taane gargaaruu. Namoonni dhukkuba kana qabaatanii hojii qoricha hordofaa hojii garaagaraa biiroo keessa ka hojjetan jiru barsiisaan jira barataan jira osoo dhukkubicha qabu garuu kan qoricha fudhatu. Kanaaf namni dhukkubsatee jiru hundi isaa karaa irra jira jechuu hin dandeenyu. Kan hojii ofii ga'umsaan hojjetaaru jira yaala ofii fudhataa jechuudha. Kanaaf waltumsuu qabna jechuudha. Hawaasa maatii biyyis. Dabalataan immoo rakkinni yeroo baay'ee hawaasni namoota kanaaf gochuu qaban keessaa inni tokko hubachuu fi qabu akka rakkinaatti fudhachuu qabu. Lammaffaa yeroo baay'ee rakkoo mudatu qoricha akkasii fudhata qoricha maraatummaa fudhata jedhanii yeroo itti maqaballeessii loogii qollifannaa adda addaa irratti geggeessan hin jiraata jechuudha. Sababa sanaatiif dhukkubsataan jijjiirama gaarii irra jiru qoricha isaa adda kutu hin jiraata jechuudha. Ammam dhiibbaan hawaasaa jireenya nama dhuunfaa sana irratti jireenya nama dhukkuba sanaan qabame irratti dhiibbaa geessisaa jiru hubachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalataan immoo obsuuf hin barbaachisaadha. Otoo gargaaraa jirtu si arrabsuu danda'a. Otoo isaaf jecha waa meeqa taatu sireebuu danda'a, si rukutuu danda'a namni rakkina kana qabu. Kanaaf rakkina sanatti akkas godha waan ta'eef hubachuuf hin barbaachisaadha. Obsa walirraa hin cinne tu barbaachisaa jechuudha. Kana dhaabsi jiru. Baay'ee galatooma egaa istiidiyoo keenyatti argamtanii dhimma kanatti ispeeshaalii dhimma hawaasni keenya baruu qabu keessattuu dhibee fayyaa sammuu saayikoosis
kan jennu dhibee sammuu saayikoos jedhamu yookiin immoo dhugaa addunyaa keessaa baasanii jiraachuu irratti maal akka ta'e ka'umsi isaa akkamitti irraa of eeguun akka danda'amu yaalli isaa maal akka fakkaatu nu barsiisuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Istiidiyoo keenyatti argamtanii kabajaan hawaasa keenya waan nu barsiiftaniif ulfaadha. Galatoomaa sanallee. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'ee dhibee sammuu saayikoosii yookiin immoo dhugaa addunyaa keessaa baasuu ilaalchisee turtii nuti ogeessota yaala sammuu firumsaadhaa fi roobsanii wajjin goone kana fakkaata. Barumsa keenya guyyaa har'aarraati barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qaba. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Fayyaa dhabina.